eegaman kan godhuudha. Seeraafiyaa waaqayyo keessa dhaloota eegamu hanga uumanitti karaa kamiinillee hirriban qaban. Yoo seerri waaqayyo cabe raajiin zarraaf jeegabba. Yoo seerri waaqayyo cabe raajiin bakka kamillee hin dhaqa. Yoo seerri waaqayyo dabu raajiin hunda dura kan falmee dhaabbatudha. Xinnaa duras guddaa duras waan waaqayyo jala qabatu ulfina waaqayyootiin bu'aa argamnaan raajiin gara waaqayyo sabaatti kan lolu ho'aasaa kan loluudha jecha tokko farratti. Raajii jechuun gara waaqayyoo ta'ee seeraaf yaada akeeka waaqayyoo kan kabachiisu tokko lammaffaa akeekaaf yaada waaqayyoo yeroo sanitti saba suniif qabu kan himudha. Raajiin hojiinsaa hojii biraatii miti. Akeekaaf yaada waaqayyo sabichaaf qabu himudha. Ilaa waaqayyo kana akeekee, waaqayyo kana yaade, waaqayyo kana barbaadee jee kan himudha. Hundi keenyaa akka beeknutti Museen raajii ulaagaa lameen ammaan kana kaase kana guuteedha. Seeraaf raajii waaqayyo kan kabachiise kanaaf Musee dhamee raajii kan jedhame keessa deebii 18 irratti fatti raajiin akkasaa kan biraa akka ho'imamullee jechuudha. So seera waaqayyoof akeeka waaqayyo kabachiisu cinatti yaadaaf akeeka waaqayyo yeroodha sabatti himuun hojii raajiiti. Inni sadaffaa hojii raajotaa maali jennee oggulaallu namoota dhuunfaanis ta'ee akka biyyaatitti jireenyi isaanii akka fedha waaqayyootti akka ta'u gorsuu, barsiisuu, qajeelchuu kan jedhudha. Biyyaas namootaas gorsaa jireenyaaf akeeka deddeebiin isaanii akka fedha waaqayyootti akka ta'u cubbuu keessa jiran keessa akka deebi'an hammeenya garaagaraa akka deebi'an kana hunda kan godhu raajiidha. Raajiin hin jiru taanaan Israa'el hin jirtu. Maaliif jennaan namni seeraa fi heera waaqayyoo akeeka waaqayyoo kabachiisu jiru namni yaada waaqayyoo akkanii fi uummanni beeku godhu hin jiru namni jireenya hawaasaa fi jireenya nama dhuunfaadhaa karaa dogongoraa irraa dhoowwu hin jiru waan ta'eef barbaachisummaan raajii hafuma uffatte isaan sadeen kana yeroo ta'u yeroo tokko darbee barsiisota raajonni Elsaayiifaa fudhannee yookaan laallu ta'e ilmaan raajota bira waliin qabamanii yeroonii fi iddoon itti seera sirraa barannu nun dhiphatee hojja'an argina. Raajonni hafuma baay'een isaanii barsiisota seeraatis inni kun garuu hafuma haaraa keessa raajota jiranii wajjin deema caalattuu numaa itti dhufnaa isaa. So raajiin waan sadeen kana hafuma uffatti. So eega kana ta'e arraan tanaa wajjin miti kan waliif fiduuf deemu isuma achi jirudha. Hafuma haaraa keessatti immoo raajiin waan lama. Inni jalqaba raajiin akkanii fi arginutti ijaarsa dhagna Kiristoosiif kan kennameedha. Dhaggeeffachaa jirtan. Dhagni Kiristoos akka ta'utti akka ijaaramuuf kan kenname kannaa waldaa kiristiyaanaati. Isaas karaa ittiin ta'e isin booda dhufee ibsa isaatiin ni dhufu. Inni lammaffaadha namoota dhuunfaatiif namootaaf karaa argisiisuudhaaf hafuura qulqulluurra dhufe warra haasa'uudha. Kanarraa kan ka'e immoo iyyuu lakkanutti metti hojii ergamoota boqonnaa lamarratti akka raawwii argatetti bara dhumaatitti hafuurri qulqulluun amantoota hundarra dhangala'uudhaan amantoota keessa jaarsoliin abjuu, ijoolleen raajii, dargaggoonni mul'ata arguun akkaniif kennamee arginaa jecha. Kanaafi amantootarra prophetic spiritiin jira jennee kan amannuufis kanaafi jechaadha. So waan sadi hafuma ofaa isin argise waan sadi hafaaraa isin argiseera. Dogongora lama hafuma ofaa raajota hafuma ofaaf kakaaraa ilaalchisee arrallee jiran. Inni jalqabaa muudama. Fakkeenyaaf hafuma ofaa keessattis ta'e hafaaraa keessatti raajiin tokko waamamee ati irraa kaasee raajiidha jedhamee hin dibamne hin muudamne macaafa keessa hin jiru. Yoo jira jettan Luqsiyaas jalannaa barreessaa ittiin hin ibsirreessa. Ilaa abalu waamamee ati irraa kaasee raajiidha jedhamee dibame namni jedhu haafitu. Tokko hin jiru. Hafuma ofaas hafaaraa keessaas. Garuu gara waaqayyoo goruun isaanii raajii jedhamanii akka dubbatan afaan waaqayyoo ta'uun isaanii raajii jedhamanii akka dubbataman saba waaqayyoo qajeelchuu fi gaggeessuu keessatti qooda qabaachuun isaanii raajii jedhamanii akka waamaman godhe. Kanarraan kan hafe Museen irraa kaasee ati raajiidha jedhamne. Abrahaam raajii ture jaamiti macaafni Abiimelekiin namicha raajiidha siif kana tajee. Abrahaamiin ati irraa kaasee raajiidha hin jedhamne macaafa keessatti. Namni akkas jeetiif hin jiru. Namni tokko raajota keessaa Eeliyaasis, Elsaayis, hundi isaanii Ermiyaasis, Isaayiyaasis, Hisqeelis, Amoos maal Hosee kaasee hanga Milkiyaas warreen akka macaafaa ta'anis raajonni tokkolleen isaaniitu iddoo tokkotti ati irraa kaasee raajiidha jedhamee zeetiin irra naqamee yookaan ta'an muudamni kan namee fi manni qulqullummaa irraa kaasee raajiidha dhagaa hin jenne jedhe yoo ittiin boodarra chaalenjii wal goona isa kana dogongorri jalqabaa jiru. Dogongorri lammaffaadha. Kannaa tajaajilaa laallee raajii jennee nama moggaasuudha.
Fakkeenya bara keenya keessa yoo ati wal jala seexana kan baastu ta'e raajii jeessi moggaase yoo dhukkubsataan si bira fayyatee miracle and the science as a gift akka kannaatitti amantootaaf kennameera waldaa kiristaanaa keessatti ani milikitaa fi dinqiitti ni namana waaqayyo kaleessaas arraas dinqiif milikita hojjeta jeetiin amana ammoo namni waan dinqiif milikita hojjeteef raajii jedhamee hin moggaafamu kafuu haraa keessatti dogongorri guddaan keessumaa jaarraa irraa waldaa kiristaanaa keessa waggoota 2000 darban kanaaf ture guddaan tokko maali jennee oggulaalle innis namoota tajaajila isaanii ilaalanii arraa kaasee ati kana jedhamudha. Kuni bu'uura macaafa qulqulluu hin qabu. Waldaan kiristaanaa ayyaana isaanii ilaaltee raajii jettee moggaastii jedhamee baay'ee waasaamuu dhageenya. Iddoo tokkotti waldaan kiristaanaa kan ayyaana keessa jiru ilaaltee ati irraa kaasee raajii jettee kan jiru macaafa qulqulluu keessa kakwaaraa keessas hin jiru seenaa waldaa kiristaanaa gara jalqabaa keessas hin jiru arraa sanaan namoonni ofiin dabsan malee bu'uura teolojiidhaa hin qabu jeetii namana dogongorri lameen isa kana isa kakuu moofaa akka warra muudamee lakkaa'u isa kakwaara tajaajila isaanii yookaan ta'an bu'aa ija tajaajila isaanii ilaalanii kanarraa kan ka'e raajiidha jedhanii moggaasuutu jira kun lameenuu ana bira fudhataman qabu so eega kana ta'e raajota laalchisee kitaabni qulqulluun kakuu moofaa keessa waan sadeessa kakwaaraa keessa waan lameen irra bushinee kaasee eega qabaate dogongorri jiru lameen kana eega ta'e Abdusalaamii fi waldaansaa waa'ee raajii maalamanti. Thank you. Nuti kana mannu hundi raajotaa fi ergamoota irratti ijaaramtan kan jawaabnu akka waldaatti. Kanarraa kan ka'e waldaa kiristaanaatiif kannaawwan ayyaana kan naman yeroo baay'ee namoonni oofisii jaan nuti hin jennu jechichi oofisii miti waan ta'eef. Oofisii miti. Arraa kaasee waliin fudhatanii kan laaltan ta'e oofisii miti. Mali wanni ofisi no isa dhowu kutaan Efeson boqonnaa afur lakkoofsa 10 kaasee jiru wanta inni jedhu laaluun nurra jira jechaadha. Akka ofisi yeroo lakkaa'amu argina waan ta'eef. Maal jedha kitaabni qulqulluun sagalee kaasee dubbisa. Amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa keessaa gara iddoo gadiitti gad bu'e jechuudha. Isuma gad bu'e sanaatu waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e. Isumaatus namootaaf kennaa kenne kennaan isaas kaan ergamoota kaan waan waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan kaan warra wangeela lallaban kaan eegdota kaan barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra waaqayyoof qulqullaanii hojii isaatiif ergaman sanaaf qopheessuudhaaf yookaan ta'u waldaa isaa jechuudha. Dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kutaa kanarraa akka arginutti ifatti wantoonni kannaa ayyaanaatti hojii wal qabatan lama ta'anii tokko Kiristoostu kannaa kana waldaadhaaf kenne. Eenyuuf? Waldaaf. Namootaaf miti. Namootuma sanuu mataa isaanii kannaa godhe waldaaf kenne jaamalee namootaaf kennaa kanneen jiru dhaqa alaala kitaaba kanarraa illee isumaatu namootaaf kennee kennaan isaas ergamoota warra waan waaqayyotti mul'ise dubbatanidha jedhee kaahee jechaadha. Eegisi booda barsiisotaas waan garagaraas godhe isa kana duuba wanti jiru immoo maali jennee ogguu fudhannee ilaallu gabaabumatti waldaa kiristaanaatiif kennaan kennamuusaa argina. Kennaan kenname maali? Kennaa namummaati namoota kannaa kan godhamee tajaajiltoota kenname. So maal godhuuf kaayyoonsaa waliif inni kaayyoo inni lammaffaa gulaallu maal jedha inni warra waaqayyoof qulqullaanii hojii isaatiif ergaman sana qopheessuudhaaf yookaan ta'an beeta kiristaana lamaannas isa jennuudha jechaadha. So waan kana akkaniif jala murtanii beektanii hin barbaadu. So amma raajoonni hin jiran ogguu jennu ragaan keenya maali? Ragaa sadii dhiyeeffadheen dafee fixa. Ragaan jalqabaa waldaa keessatti raajii jedhanii nama muuduun waan barsiisa macaafa qulqulluu hin taaneef muudamni kakuu moofattis kakuu haaraattis ati irraa kaasee raajiidha jedhamee yeroo waldaan yookaan ta'an namoonni nama muudan appoint nama godhan anoint nama godhan waan hin jirreef. Waaqayyo raajota ofiisaa irraa kaasee sin ergadha raajiin si godha jee waameera eeyyee na waameera jedhanii raajoonni dhufaniiru. Raajoonni warri dhufan sun immoo waan sadiin irreefu isiniin jedhe ulaagaa sun guutaniiru. Seeraa fi akeeka waaqayyo kabachiisaniiru yaadaa fi fedha waaqayyo yeroo himaniiru sabaa fi nama dhuunfaadhaa yaada waaqayyo keessatti eeganiiru. Eega kana eeganii amma waan hin jiru jennuuf inni jalqaba waan muuduun gahee waldaa kiristaanaa hin ta'iniif. Tokko inni lammaffaadha
maaliif jennee fudhannee kan laalluute waan macaafa qulqulluu keessatti itti fuftee waldaan kiristaanaa raajotaan akka gaggeeffamtuun barsiifamaniif Phaawulos waldaa Efesoonitti Xiimootiyoosiin muudeeti paastarii godheeti deeme maali appoint godhee deeme waldaa keessatti paastarii godhee deeme Yohannis Poolikarpiin pooppii godhee deeme eega biraadii niimoota Phaawulos Xiimootiyoosiif xalayaa barreesse arraakaasee hoggunan si biraadii mijaarsolii waldaa ulaagaa kanaan fedhi waldaan gaggeessummaan si diyaaqooniyaadha akkaniif arginutti diyaaqooniidhaan kan gaggeeffamtu paastarii kan qabduudha. Kanarraan kan dhabe gaggeessota waldaa akka ta'aniif iddoo tokkotti raajootni karaan ittiin ergaman hin jiru. Yoo jiraate boodarra yaada keessan findanii argumentii keessanii dhaggeeffanna. Inni sadaffaa wanni hin fudhanneef maali jettanii oguu fudhatanii kan laaltan ta'e tokko akkuma isin dibuun gahee namaa fi gahee waldaa waan hin taaneef lama gaggeessota waldaa kiristaanaa waan jirri hin taaneef sababis baay'inaan amma waan jiru waan itti kaasuuf. Inni sadaffaa raajoota amma jiran oguu safaru. Fakkeenyaaf ulaagaa kakuu moofatti raajoonni jiran godhanis kakuu haaraa jiran godhanis waan hin guunneef. Amma gara shaakalaa fi jireenya dhuunfaa isaaniitiin deebinee gara caalu yoo kan laallu ta'e shaakalaa fi jireenyi dhuunfaa raajoota ammaan tana jiru raajii guddaa beekamaa isin jettan hundumaa duuba waldaa gaggeessu jira. Raajiin gaggeessaa waldaa ta'ee kakuu moofattis mana qulqullummaa gaggeessee beeku kakuu haaraa keessattis waldaa kiristaanaa raajiin gaggeessee beeku. Waldaa kiristaanaa Antookiyaa keessa jaarsolii waldaa kan gaggeessonni turaniiru achi keessa immoo namoonni raajii dubbatan akkasumas barsiisonni fi lallabdoonni wangeelaa turaniiru ergamoonni nuti turaniiru jechuudha Phaawulos faan. Garuu immoo gaggeessaa waldaa kan ta'e waldaa pilaanti godhee waldaa kan hoogganu raajiin tokko turreessi hin jirus warri amma jiru ulaagaa kana yoo laalle raajota bineensaati. Maaliif bineensa ta'an? Sababiinsaa waan waldaa gaggeessaa jiraniif waan gaggeessitoota ta'aniif. Kota sababii lamaan sibiilisa tokko kannaa ayyaana kaayyoo ana godhuu amma jiru. Kannaa ayyaana maal ta'e yeroo ammaatitti? Fakkeenyaaf raajoonni waldaa kiristaanaa kannaan qaba jedhanii har'oof moggaasanii waldaa mataa isaanii banatan hundinuu maal godhaa jiran? Kannaa ayyaana san ittiin madda galii godhatan. Dhukkubsataaf kadhachuun horii kabalchiisa. Dhukkubsataadhaaf kadhachuudhaaf qorichaa fi waan garaagaraatiitu gurgurama. Kun immoo macaafa qulqulluu keessa jira Yesuus Kiristoos gooftaan keenya. Hogguni wangeela Maatiyoos irra nutti himu dhaqaa warra du'an kaasaa lamxii qulleessaa warra laamxaan maal warra laamshaan diriirsaa dhukkubsattoota fayyisaa tola fudhattanii tola kannaa jee. Raajoonni immoo amma namaa kadhachuudhaaf horii ni fudhatti. Zayitii nama gurgurti, bishaan nama gurgurti. Zayitii fi bishaan gurguruu duuba hafuura Naayijeeriyaa malee hafuura Waaqayyooti miti kan jiru. Hafuura Tonkaayota Naayijeeriyaa jira. Kan ammoo ragaagaan isinii kan nagaa biraa barbaaddan. Kanarraa kan ka'e kannaa ayyaana akkaataan itti hojjetamaa ni jiru kana ta'uu isaati. Inni gara biraa arraan tana shaakala isaaniirraa kaanee ilaallu namni seexaana baasee hundi raajii jedhama. Namni ergaa himee hundi raajii jedhama arra. Jara keenya ergaa himuun raajii nama godha yoo ta'e ani baay'een ergaa himaanu. Namoonni na beekan ani waan waaqayyo natti mi'oosonii fi waan hin dhageessu waan na mul'ates ni hima. Maaliif hima raajummaaf miti amantootaaf waan kennameef kannaan kun. So arraan tana iddoo tokkotti iddoon itti raajiin waldaa kiristaanaa akka maali waan sadiirree futitti deebinee isa san kaastanii isaa wajjin walitti deebinaa jechaadha ni dhaaba kanaan. Iddoon itti raajii akka muudan nu ajaju raajii godhaatee akka irraa kaasee raajii dhajaa adii baajee nu ajaju yoo jiraate waldaan kana godhuu dandeessi jedhu reefu paastarii faanis namoonni baay'een waldaatu kannaasaa laalee raajii godhaa jiran. Gonkumaa yoo iddoo tokkotti waldaan kannaasaa laaltee raajii haa godhu jechuudha kanaan arra qalbii jijjiirradhee gara yaada keessanitti deebi'a tokko farratti. Lamaffaa raajoonni gaggeessitoota waldaadhaa yoo ta'an sadaffaa shaakalaa fi akkaataan jireenya raajoota ammaan tanaa kuni guutummaatti yoo macaafa qulqulluun deeggaraman jettan isaan isin fudhadhaa soorii gabaabsee himuuf jeeti kanuma. Waaqayyo si eebbisu xinnoo ishee waa dubbadheen gara dirroofaatti gara kaanitti darbina. Ani mee raajii Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 4-10 naa dubbisime. Raajii Ermiyaas boqonnaa tokko 4-10 naa dubbisi. Isa booda naa dubbista normaali naa dubbisi. Ani immoo yommus maaloo yaa Waaqayyo gooftaa koo ani mucaa waan ta'eef attamitti akka dubbatan hin beeku nan jedhe. Waaqayyo ammas itti dabalee anatti dubbatee gara ani itti si erguu hundumaa dhaqii wanta ani si abboomu hundumaas godhi malee ani mucaadhan jedheen. Ani
si oolchuudhaaf si wajjinan jira oo ati isaan duratti hin sodaatin jedhe Waaqayyo kana dubbateera. Ergasi Waaqayyo hiixatee harka isaa afaan kootti buuse hono ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a ilaa akka ati buqqiftuuf akka ati diigduuf akka ati balleessituuf akka ati garagalchituuf akka ati ijaartuuf akka ati dhaabduufis ani har'a jalqabee har'a saba irratti mootota irrattis aboosiif kenneeraa anaan jedhe. Pagame pastor. Mute register pastor, mute register. Baca telepon dia mute. Network bahasa pastor dubbi serafi yaaduu tokko khasa isin inni guutii deebi'u kutaa isaa ibsatu. Kutaan kun yoo ummataatu raajii godhe jee boodatti deebina isa yaadata jedhee fuutee hojii deebina. Thank you. Sidibeera jedhe waaqatu jedhe malee walnaan sidibde nama sidibde. Eshi jala namoonni baay'een dibarreessanii mirgaa warri gubbaarra jirtan garuu dubbadha. Pastor itti fufuu gaafachuu dandeessu. Alamotis ani garuu baay'ee isaa kan itti dubbatte Abdusaalim amma Badiraa jotaati. Akkanatti mul'atetti jechuudha. Uura macaafa ani dubbatte irratti biri baay'ee fault finderiin tiin haasaa keessaa. Fault finderii tokko miti. Dargaggeeffatu. Reefuun tanaas argite yoo ta'e waan inni hin jeen jettan jalqaba isaan dura kaasirraa ka'e. Hin jenne Abdusaalim na dhaggeeffatu kaasuu isa dura kaasetti raajiin kakuu moofaa keessatti maal akka ta'e kakuu haaraa keessattis immoo maal akka ta'e dubbatteetta. Maal akka ta'e dubbachuun kee gaariidha. Akka inni jiru mul'isa waan ta'eef jechuudha. Kakuu haaraa keessattis dadhabina isaanis cimina isaanis dogoggora isaanis sirrummaa isaanis dubbatteetta. Kakuu haaraa keessaa jechuudha. Akka doktoroonni Waaldaa Makkaanyesuusitti akkaataan isheetti raajii fudhattu ibsiteetta. Kun dubbii keerra calluma dhentaa isa dhaggeeffachaa ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee waaldonni garaagaraa doktoriinii garaagaraa qabu. Doktoriinii Mulwangeelii, Amaanu'eelii, Masarati Kiristoos kan taayitilii kana kennanii raajii jedhanii kaa'atanii jiru. Amma gara sagalee Waaqootti gaafa deebinu kennaan kun waaldaa kennaan raajummaa kun waaldaa kiristaanaatiif kennameera moo hin kennamneedha kan jedhudha. Anamma raajota sana fudhachuu dhabu utuu hin taane dubbiin raajummaa dhugaan akka jiru beekuu danda'udha. Sababiin isaa waaldaan keessa jirutti qeesiin Makkaanyesuusii raajii waan beekuuf. Nama waan tokko dibaas reefu siimeera. Innis maaliif raajii dubbachuu fi sagalee raajii dubbachuu fi dinqiif milikkita godhuun seexaana baasuuf waan garaagaraa godhuu fi raajii gidduu garaagarummaa jira. Raajiin eenyu akka ta'e naase gochootaan miti raajii keessatti fakkeenyaaf erganiin dubbannaa bara. Nan beeka barra dhaggeeffatu sittani maal miti jeetii ragaa si geessanii. Gidduutti nan kutiin kaanan xumura akkuma xumurteetti xumura gidduutti nan. Yeroo hedduu wantoota garagalchitee haasofte sadammaffaa maaraffaadha amma qofa anaanis dubbadhe. Isa waaqayyootu isa Abdusaalim Waaqoo garaa koo beeka ati ilaalcha kee ta'uu danda'a akkasitti na ilaalchuu dandeessa akkasitti. Asilaalee haasaa keetiin natti mabar anas ilaalee. Kan dhugaa waaqayyooti yoomiyyuu taanaan fuula Waaqa dura dhaabbadhee negatiivii naasa'uun an karaa nu hojii hafuuraa baddu kamirrallee dubbadheen beeku. Yoo raajota kokkee wal fuudhaa isaa shugguxiidhaan dhufanii na eeggatanitti hin dubbadde baay'isawee raajota. Hamma shugguxiidhaan dhufanii na eeggatanitti hin dubbadde raajotarraa yoo dubbachuudha ta'es immoo ji'a torba oliif jechuudha. Dhugaa qabatamaatti hamma namni na eeggatee na tumuutti hin dubbadde. Eessa duratti eenyuun duratti iyyuu namni baay'een as keessaa ragaa dhadhee yaada. Waa'ee raajii dubbachuudha yoo ta'e jechuudha. Hamman beekuu fi hamma hubadhe irraa waan naa galee jechuudha. Kun waan dhugaa qaba. Kanaafi inni an jedhee raajummaan jira kennaan suni namootaaf kennameera. Namoota sana keessatti immoo waaldaa kiristaanaa keessa jiru waan ta'eef kan dhugaa dubbatan hafuura qulqulluudhaan ilaallee wangeelaan ilaallee fudhannaan jedhe hunduma seetan taayitilii sanatu akka hin taa'e yaadutti taayitiliin suni kan namni dhuunfaan tokko lafaa ka'ee ani raajiidha ofiin jedhu suni ana durattis mufiidha anis hin deeggaru atis hin deeggartu kun beekamaadha irratti mormaallee turre waan ta'eef maqaa of moggaase ani raajiidha kan jedhu garuu raajummaan waaldaa kiristaanaa keessa akka jirudha. Warri waan waaqayyotti mul'ate ammatiyyuu kakuu moofaa keessatti akka isaanitti jiran amma raajii nan argaa nan dubbadha waan waaqayyoon natti mul'isa nan dubbadha
waan hin dhageef waan hin argeenan jedha jette. Ani amma ati garuu keessa piikoo goote arraajiidha yookaan waaldaan ati keessa jirtus doktiriinii se waan hin iyyamnee fi raajii jettee simmuunne yookaan taayitilii sana si hin laanne. Garuu ergaa raajii ati dubbattu sana amanteen fudhatte anis kanuman jedheedha barra. Ergaa raajii namni dubbate tokko namni waa waaqayyotti mul'ise dubbatu haa dubbatu akkuma Paawulos jedhu dubbatu sana hundumtuu kan bineensaa ta'een fudhadhu ani. Siigalee maaliifi jira kennaan raajummaa sun ayyaanni raajummaa sun jira waan ta'eef namni fudhaa warra sobuu immoo akka hafuura seexanaatiin namni garaagaraatiin raajuu danda'a dubbachuu danda'a waan ta'eef sanammoo hafuura waaqayyootiin ilaaleen fudhadhaa jenneeti malee dhibba keessaa dhibba hafuurri seexanaa raajoonni seexanaa hin jiranii isa jedhu irratti dubbanne malee kan sobdootaa jiru kan dhugaa dubbatanis immoo jiru amma dhimma maqaa miti kan nu galchu. Dhimmi maqaa salphaadha bakka simple maqaa dhimmi maqaa rakkoon qabu raajii jedhee waamame utuu raajiin jedhamin waa waaqayyotti mul'ise dubbatu ani isa dubbatameef isatti dubbatame sana ilaaluudha malee dhimma maqaa isaatii miti kan nama fayyisu jechuudha. Isaan daldala mataa isaaniitiif waan gargaraatiif godhachuu danda'u. Anama dhimma raajii maqaa sanaa wanni paastarii deebisiyeeti yiti paastarii deebisina deebisaa jira. Sorry. Kanaaf hin jedhe waan ta'eef yaadni koo ammayyuu taanaan ejjennoon koo raajonni biyya kana keessa jiran dhuguma waa waaqayyotti mul'ise kan dubbatan sagalee raajii sana itti amaneen fudhu kan soba dubbatan immoo hin fudhu kan soba dubbatan immoo hafuura waaqayyootiin dubbii waaqayyootiin madaaleen fudhadhaan jedhaan akka kootti jechuudha. Amma akkati jettettis immoo akka waaldaa makaanisuusitti immoo doktiriinii asin fidinaa jedhaa turani paastariin waaldaa keessa jirra waan ta'eef waa'ee waaldaa asirratti dubbachaa jirra wanti nu asirratti dubbachaa jiru waan waaldaa keessa jirudha waan ta'eef asirratti dubbanna kanaasumaaniin ibsee darbuu barbaada. Waaldaa koo keessatti waaldaan keessa jiru keessatti raajummaan akka fudhatamuu fi raajittis akka gargaaramtu akka akkaataa isheen itti fudhattu akka sagaleen waaqayyoo kennaa ayyaana raajummaatiin dubbatu argee waan hin guddadheef malee ammas argaa waan hin jiruufi nan fudhadhaan jedhe. Sanuma keessa ta'e immoo tarii hafuura sobaatiin hafuura garaagaraatiin namni warra qorichaan fa'aa dubbatu jira baay'isawee nin beekna baay'ee isaa warra kudhaamaan dubbatu even ani dambidollootti jechuudha waaldaa makaanisuusi keessaa ka'ee karsheellitti kudhaammi kan jalaa eegame hin beeka bulii nama jedhamu beektu ta'e hin beeku maqaa isaa yoonnee waan tokko rakkoon qabu qoricha lafa keessaa kan baasu dhuguman jedha barra ija kootiin kan hin argi namoonni shaakala akkasii godhaniif irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kanas immoo waan isaan godhan hojii isaaniitiin isaan beekuu dandeenya akkuma macaafni qulqulluun jedhutti jechuudha. Kanaaf garuu hunduma keessaa baasnee raajiin jiru hundumtuu kan bineensaa jechuun ragaan nu dandeessisu. Isaan dubbatee isaan deebii waan maqaa yoo gaafii qabattee sirna gaafadhu. Isaan dubbatee waan ta'eef raajoonni amma jiran hundi kan bineensaati kan hin jee isaanaatu deebisitti kanna. Isa bira hin geenyaan waa'ee raajii waan hin amanuun isinii maa dhufe reefu akkamitti akka bineensaa ta'an boodatti isinii dhufa isa. Xumureera yaada koo ani xumureera paastarii yaada qabu yoo ta'e paastarii dameen jiru isin